Faraawal jaalala eeggattee jirti. Faraawal akkasii, faraawal akkana akkamii akkasii jettaan jechuudha. Faraawal jireenyi isii akkasumatti dhaabbatee hafa isinitti fakkaate maal isinitti fakkaate? Jireenyi innumaatu dhaabbatee hin hafu. Namni tokko yoo deeme dantaa isaa deeme. Namni tokko gaafa deemu carraa isaatti deeme. Irraan kaatina. Dhaamsi biyya kuni Faraawal akka biraan geetta. Viidiyoo kana sheerna godha isin jechuu barbaada. Uummata kiyya maaliif yoo jettanii namni tokko gaafa deeme carraa isaatti deemne isilleen akkuma inni riskii qabu isilleen riskii qabdi. Innis bultii ijaarate isilleen bultii ijaarachuu qabdi. Maali rakkoo qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii uummata tiktookiiraa uummata yuutuubaroota hundumti keessanii jechuudha. Viidiyoo kiyya please like godha, share godha, subscribe godha. Marrakkoo qaba. Carraan banamaa jira jechuudha. Ka eenyutu abbaan fedhe yoo deeme isillee akkasuma akka isa daran caalu dhufuu danda'a jechuudha. Biyya yuutuubii keenya asumaan seenaa tak godhaa takka jechuudha. Qoratanii jirtan anillee isinirraa badee jira. Rakkoon ani badee sababa biraa odoon ta'an intarneetii jechuudha. Hordoftootaf kabajamtoota munaatuuf kan jedhamu viidiyoo kana please share godhaa, subscribe godhaa. Isin jechuu barbaada har'a wanni nuti waliin dubbannu akkuma beekamutti Faraawal jaalala eegaltee jirti jedhamee haasa'amaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kanarratti jechuudha namni tokko gaafa deemu akka waan carraan isaa sun dhaabbatee hafu ati yoo nama tokkoon gargar baate carraan keessun akka sochoonetti silaala jechuun miti hin hafu carraan namitu dhaabbatee nafu akkasitti nafu. Akkamitti hafa hojjetan nama gadi uf godhutu nama dhi'aan jechuun ibaluu inni isaan addaan ba'ee jiru dhiqadhu hin dibadhu maaliin ta'uu jiru kallee mallee hin jiru waan akkasii jechuudha. Yoo inni deeme ka isa caalutu dhufuu danda'a. Carraan ka isa caalutu dhufuu danda'a. Tokkoffaa inni gafii dhabuudha jechuudha. Lammaffaa mootuyyuu ati ofitti amantummaa qabaachuudha. Gaafa ofitti amantummaa qabaatte carraan kee banamaa jira jechuudha. Maaliif rabbiin akkatti isin hambisu jechuudha. Kanaaf yoo tokko deeme tokkotu dhufaa carraan ibaluu akkas ta'ee shamarreen takka illee ammallee nama tokko jaallattee dhabdee hojjetti akka waan dhiirri biraa isin jaallanneetti ilaalte jechuudha. Akka isa caala jaallatutu isiitti dhufuu danda'a. Maaliif deeme akka deeme hiree isaatti deeme riskii isaatti deeme isillee riskiin isaa banamaa jirti. Akkasitti ilaalina namni tokkos ammas hojii isaa gaafa hojii tokkorraa ba'e hojiin isaa sun waan akkasumatti deebineef itti fakkaata. Abdii murate jechuudha. Miti abdii murate yoomuyyuu taana kallattiin kee fuuldura ta'uu qaba. Gaafa kallattiin kee fuulduratti ati fuuldura yaadde of duuba dhiiftee gaafa fuuldura wallaahi hin kaata jechuudha. Irraan kaate ilmi namaa waa hedduu namaan jedha. Ilmi namaa gaafa ati guddachuuf tattaafattu hamilee si cabsa. Sirriitti hamilee si cabsa. Maaliif akka ati hin guddanneef jecha taane siin ta'a. Jechitu gurguruu si kutu siin jira. Koomantii badaa si barreessaa. Maaliif akka ati bakka hin geenyeef jechuudha. Akka ati humna hin godhanneef koomantii wanni si barreessu koomantii duydu si kutu bakka hamilee kee cabsu waan ibsu akka ati bakka dhabamaa taatu jechuudha. Namoonni tokko akka koomantii kanallee aaranii gubatanii badan hedduutu jira jechuudha. Miti carraan namiituu banaa jira. Carraan namiituu lafa jira. Ati garuu jabduu ta'uun kee namaaf iddoon kenne. Namni waan namni jedhu dhageen abadan jechuudha. Kuni carra qabeessa keessaa isa tokko jechuudha. Ati gaaf namaaf bootaa kennuu dhabdee jireenya kee fuulduraan qofa itti fufteetti wallaati carra qabeettidha. Maaliif kalas maal haga yoomi gurra namaa koomantii namaa dubbisnee haga yoomi jecha namaa dhageeffannee haga yoomi waan namni jedhuun bakka hadoonni sammuu keenya hadochini bakka hin jiraamete akkasumatti jechuudha. Kun akkas ta'uu qabu. Nuti garuu keessattuu shamarran dhiirrillee yoo shamarreen takka dhiirris jechuudha. Dhagaa yoo shamarreen takka si dhiiftee deemte ka isi caaltutu si dhufa. Ka fira kee jaalattu, ka maatii kee jaalattu, ka hiriyaa kee jaalattu, ka bakka kamittuu si kabajutu si dhufa jechuudha. Shamarran illee dhiirri tokko gaafa si gatee deeme inni nagatee deeme jettee abdiin kutate. Abdii kutate taanan ati bakka kuuftee taanan gonkumaa ka'uu hin dandeettu. Kana mootuu beeki. Kana wannan isi dhaamu jechuudha. Maaliif carraan ni dhufa liif lolufa. Ka deemeef ittiin boo'i. Ka jiru ka fuuldura keetii jiru fuuldura keetii itti fufi. Kuni isa jireenya kee guddaa keessaa ati akkana laaluu baattee akkana laalte taanaan akka fuuldura kee akka aduutti ifu beeki. Seeruma isuma dhugaati. Namni yoo abdii kutachuu baate yoo tattaafate
يو ربي إساتي تبوي قلقلس جنبس دعاء إسا وجبيفته والله نمني بك كمو نيجا كان بيك بك كمو والله نيجا جتشود كان بيكو كودن درك مكيسن حملي كيسا فين جابسنا يو فريتا جرا هي يا دبجلا بليسا نبين سمو بك وانهم دمرتو سمو كيف ريقودي جرو الدنيا كنا جرو حقم جران جرو حقم الجنة جتنا نماتي بجنة دبي نماتي كومنتي نماتي بجنة نوتي ميديا الرالي قالوا ربو ميديا الرالي واني نقال شنجرو لما فهمو كومنتي نما اللي تفوني سمو فادو جنجرو سدا فهمو تيو نما سجالتي جالتو نما سجب جبو سندوبا موتو إني مرتسمان أت كلمة كي كان وانا ما جيتشو لابد كلمة كي كان أفان كي كان وانا ما نجن أبان فيلي يوان فيلي سنجن أتجارو ديبينا مساني ديبسي سبب نسمع لنيري تفتلو براكوتيجو غاف سنما تفتك براكوتي خلاص إنه فينو كاكي بودا فما ديسيجو واني نسي قلقلا غاف أتي كومنتي إسافة كينا فوتي لتفتي إرتي دبتي أما اللي يجيرتي أكاونتي جيرتي تبيس أرسو دندا وكين سنوان سحدوجو دندا كانا بك كينينا إني أتي بك كيني توف ما إني أتي بك كيني توف وفي كيتيف جيرو كي جرو كي غافة جراتي وفي غافة يادي سبا كيتيف غافة يادي أكسو المان كيتيف فرا كيتيف ياتو دنديت بيا كيتيس جيرو دنديت أكامتي بيا كجيرو موتو ما تاتي جيرتو تونتاني أتي سمو بالشاتا كباتي يادا بريدو كباتي يو قدتي قدينا كيساني سبا كي كاسو دنديت مالف نمني فكيني تقول أتي ديما واتي جيجول كناف يادا كيسان استاني يادو دونتاني إستاني يادو دونتاني قدسا يادا غاف قدفتي يادا أكا بكا جيتمو أبديك أبتايجو وفي كيتي يوفي درسا في الأمل فكنا بقرمو ميديا كانت غافر ufnunuti hollachaa sodaachaa namni maanu jedhe jecha waggaa meeqa dura namoonni waggaa dheeraa irra turantu jira warroon ammas lafaa dhufaa jiran bondoon bakka viidiyoo magana akkamitti gabba'ee waraaba hamma fedhe haa ta'u irran kaati maaliif wanta ilaalu gabaa tokko gaafa baatu fuula kee shaffanatti hin baatu gabaa tokko deemu suuqa tokko deemu fuula kee shaffanatti hin deemu miidiyaa jechuun gabaa addunyaati maaliif gabaa baate namoota hedduutu gabaa san keessatti si arga jechuudha. Bakka tokkorraa bakka biraa soo deemte namoota hedduutu si arga jechuudha. Kana miidiyaa jechuu fi gabaa jechuun tokko jechuudha. Maaliif inni akkanumatti ilaalame gabaaf miidiyaan garaagarummaa qaba. Ija uummataa wal argitan, uummataa wal baratta. Gabaattis nama takka lama wal barachuu takki walitti buutee takki maal jettee takki waa walirraa bitattee achi keessa wal barachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu. Waa tokko sodaatina kotta anu waggaa meeqa dura sodaachaa turii hollachaa turii kufee ka'ee inshallah jechuun gaafa miidiyaatti dhuftu ni hollatta haasa'an beektu maalin jettu ammas haasa'a beekaa otoo hin taane yaaliin kiyyaa anaaf humna natti horaa deema hammam yaalii qaba jechuun yaani injiraa miti akkanumatti garuu haalotii biyya arabaa keessa wal qabatee namatti mijaa'aa haa ta'u garuu tattaafachuu kiyyaatti yeroo kiyyaatti qofa muree fayyadamuutti itti gammada maaliif yeroo tiyya sanarraa muree itti fayyadame sa'aatiin hojii sa'aatii yeroo kiyyaallee sa'a hirriba kiyyaas ta'a sa'a maaltis ta'a muree hanga san viidiyoo takka lama yoo hojjadhe bakka itti gammada bakka waan kiyya waan ta'eef haasaa kiyya afaanii waan na beekte kanaafuyyuu tim wal keessa oofnee jirra kanaaf inshaallah fuuldurri keenya ammallee taanaan ifa akka ta'u hin dagatina. فيديو كينا لايك وتشوفي شير وتشوفي سبسكرايب وتشوفي تجسنا ولا حاجة بيسنا ولا قدمنا نمون فايدة بربادة فايدة أرجعون هندن ديتا كراس البادة جرو يوتيوبين قد بوس هذا أمالي أتي وفي كيتي فوجتي غافة جتتي فايدة قداسي كابا ما لفده دنديتي كيتي أكس مرون تيك توك كان رجوتون إساقلي أرجع دون تاني يرو إسارة فايدة يرو إسارة توبا ورون دنديتي كابن otoo dandeettii qabanu tiktookii yeroo isaanii irratti dhiyaachuu yeroo isaanii gubanii homa argaan laalumaan hin jiraa miti anis dabalatee jechuudha garuu nuti immoo inshaallah gara fuuldurri keenya akka if aduuti rabbiin addunyaa akirallee nu haa milkeessu ramadaan illee guyyaa 8ffaa xumurree jirra 9ffaatti seena bultiin addunyaa hagana bultiin addunyaatu ni gabaabdudha rabbiin nagaan nu qabsiise nagaan haa hiisisu fira kennan maatii keenya hundumaa rabbiin nagaa waan nu agarsiisu sinin jecha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu baay'isin jaaladha baay'isin kabaja
ummata islaamaa akkasuma ummata kiristaanas ta'e musliimas ta'e hunduma keessaniyyuu baay'ee isin jaaladha. Warroota amantaa birallee akkasuma baay'ee isin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.